isin gaafadhe jechuudha. Caaltuun dhufuusiitiif baay'ee gammachuu guddaan na dhagahame. An dura yeroo jalqaba Sa'idoon akkas naan jedhu jaartii maal naan jedhu san waan qoosaadhaaf waan akkanaa naan jedhu na fakkaate. Yeroo sapiraayiziin illee kan keetu naan jedhu an waan irraa beeku waan hin qabneef wama nama biraa irratti yaani nama biraatiif godhanii ana na yaamaniituma na fakkaate. Amma ammoo baay'ee gammachuu guddatu na dhagahamee jira. Namoonni waan kana qopheessanillee abbaa yaani faayoo taatee Sa'idiif abdiis yoo ta'e uummata as taa'u kana keessaa illee yoo ta'e jechuudha. Baay'ee tokko naaf galatoomaadhaa kabajamaa ulfaadhaa isin jedha. Yeroo kamuu mataa kee gubbaa irra jirtanii isin jedha. Baay'ee tokko isin jaalladha. Kana caala haasa'uu hin danda'u maaliif baay'ee tokko rifadhe waan ta'eef. Kanaafuu naaf galatooma. Bagaman. Bagolumaan gamman. Hundi keessanoo akka gammaddaan abdii guddaa qabaa kabajamtoota furdisota keenya. Sa'idoon maal maayikii nakkennuun qabne nakkenne. Haala kanaan wanni isin dhaamu tokkoon jira. Kabajamtoota furdisota keenya fuuldurattis keessummoota keenya fuuldurattis isin ammaan booda masaanuu osoo hin taane akka obboleeyyaniititti mucaa kana tokkocha nama lamaan gamaa gamana darbaa osoo hin taane jechaadha kunuunsa akka guddistan akka jabeessitan abdii guddaa isinirraa qabna. Inshaallah an baay'ee gammadee jira. Mee yaada hordoftootaa fudhannee walitti haalachaanu Sa'idoon mee? Kana mee hordoftoonni wanti kun uumamuu maaltu isin dhagahame yaada hordoftoota duuba kanarraa fudhannee kan walitti dachaanu ta'a jechaadha. Himatu si dhagahame.